Hordoftoota kabajamtoota maatii yuutuubii hundee qaroomina akkam jirtu, nagaa keessanii nagaan jaalalli tokkummaan bakka jirtanitti wajjin haa ta'u. Tolee, barnoota keenya yeroo darbee jecha sagalee gabaabaa dheeraa jedhu waliin barannee jirra. Egaan guyyaa har'aa immoo jecha sagalee dheeraa gabaabaa jedhu mata duree kanaan gara keessan dhufeen jira. Toleegaa jecha sagalee dheeraa gabaabaa kan jedhu jechoota akkamidha, jecha akkamitti ijaaramee jirudha kan jedhu waliin ni barannaa jechuudha. Egaan yeroo darbee jecha sagalee gabaabaa dheeraa kan jedhu sagaleen jalqabaa qubee dubbachiistuu tokkoo fi dubbifamaa tokko akkasumas sagaleen lammatarraa yookaas sagaleen xumura jechaatti argamu dubbifamaa tokkoo fi dubbachiistuu lamaan akka barreeffamee jiru yeroo barreessines sagaleen jalqabaa sagalee gabaabaa fi sagaleen namaa sagalee dheeraa warri keenya illee jalqabatti gabaabbatee kan ba'uu fi xumura irratti immoo sagalee dheeraa kan qabuun kan dubbisnu jecha sagalee gabaabaa dheeraa jennee jirra jechuudha. Egaa har'a immoo jecha sagalee dheeraa gabaabaa jedhu kana keessatti faallaa jecha sagalee gabaabaa dheeraadhaanii sagaleen jalqabatti uumamu ni dheerataa jechuudha. Sagaleen jalqaba jechaarratti uumamu ni dheerataa. Sagaleen xumura jechaarratti uumamu ni gabaabbataa jechuudha. Fakkeenya jechoota asirra jiranii kana waliin haa ilaallu. Egaa jecha jalqabaa keessatti sagaleen jalqabaa see jedha. Sagaleen jalqabaa see jedha. Eda'oo sagalee lammataa ra. See eda'oo ra. Maal nuuf laatee jira? Seera jecha jedhu nuuf laate jechuudha. Jecha sagalee dheeraa gabaabaa seera jecha jedhu kana ta'u nuuf laatee jechuudha. Seera jecha jedhu kana arganne jechuudha. Eda'oo ra seera jecha jedhu kana argannee jirra. Akkasuma jecha itti aanu kana fudhannee yoo ilaalle sagaleen jalqabaa boo sagalee jedhu boo sagalee jedhu eda'oo da sagalee jedhu da sagalee jedhu kana jecha maalii arganne? Jecha sagalee dheeraa gabaabaa booda jedhu kana arganne jechuudha. Booda jecha jedhu kana arganne jechuudha. Boo eda'oo da maal arganne? Booda jecha jedhu kana argannee jirra jechuudha. Gaan akkasuma jecha itti aanu kana fudhannee yoo ilaalle sagalee dheeraa jalqaba jechaarratti kan argamu eda'oo eda'oo ra ra sagalee jedhu kana jecha sagalee dheeraa gabaabaa heera jedhu arganne jechuudha. Heera jecha jedhu kana argannee jirra. Heera jecha jedhu argannee jirra jechuudha. Gaan akkasuma jecha xumurarra jiru kana yoo ilaalle raa sagalee dheeraa jedhu kana eda'oo da sagalee gabaabaa kana walqixa jecha maalii arganne? Jecha sagalee dheeraa gabaabaa raada raada jecha jedhu kana argannee jirra jechuudha. Raa eda'oo da raada raada jecha jedhu kana argannee jirra jechuudha. Kana lumaa galatti jechoonni sagalee dheeraa gabaabaa sagalee dheeraa tokkoo fi sagalee gabaabaa tokkorraa kan uumamanidha jechuudha. Walumaa gala jecha sagalee dheeraa gabaabaa nuuf laatu gahaa jechuudha. Jechoonni sagalee dheeraa tokkoo fi jechoonni sagalee dheeraa gabaabaa tokko jecha sagalee dheeraa gabaabaa nuuf laatu jechuudha.
akkasuma hafuura keessa keenyaa boorratti hin doofneetu kan qoqqoodaa turredha. Hafuurri keessa keenyaa bahu jalqaba irratti yeroo dheeratee bahu, dhuma irratti immoo yeroo gabaabbatee dhaabbatu jecha tokko yeroo waamnu jechuudha. Fakkeenyaaf raa yeroo jedhu hafuurri keenya dheeraadha, sagalee dheeraatu uumamu jechuudha. Da yeroo jedhu sagaleen keessa keenyaa bahe ni gabaabbate yookaan hafuurri keessa keenyaa bahee jiru gabaabaadha jechuudha. Kanaaf sagalee dheeraa gabaabaa jennee waamne jechuudha. Tole egaa barnoota keenya guyyaa irraa bifa gabaabaadhaan asuma irratti dhaabna. Egaan kan isin yaadachiisnu yuutuubii keenya namoonni hordofaa jirtan, namoonni miseensa yuutuubii keenyaa ta'uu barbaadan yuutuubii keenya sabiskiraayib taasisuun akkasuma hiriyoota keessaniif sheer waliif taasisuudhaan barnoota keenya guyyaa asirratti darbaa oolu kana akka irraa barattan jennee isin yaadachiisna. Egaan akkasuma ergaawwan qabdan karaa koomentiin wal qabsiisuu dandeessu. Akkasuma barnooti keenya isinitti tole yoo ta'e laayik taasisuudhaan itti dhaabadhaa isiniin jenna. Egaan namoonni barnoota keenya karaalee garaagaraa daayireektii nurraa barachuu barbaadan karaa iimoo akkasuma telegiraamii waasaappiidhaan nurraa barachuu kan feetan karaa lakkoofsa bilbilaa 9 jedhuun nu bilbiltanii nu argachuu ni dandeessu. Aga kutaa itti aanutti turtii gaarii.